Ashama hordoftoota koo nagaan waaqayyoo waaqa jiraataa iddoo jirtan lafa jirtan isiniif haa baay'atu nagaa keessanii ani nagaa kooti isinirraa badeen jira dhiifamaa sumaanii isiniin jechuu barbaada waan hin badeef immoo isinittan hima waa tokko fin badee fira keessaa namni du'e isaaf achi waan anteenyu jedheef xinnunatti dhagaameetis nan dhiise jechuudha viidiyoo waraabu kanaafin badeen isiniin jedha torbeen lama ta'uuf deema viidiyoo erga waraabeyyuu haa ta'u garuu yeroo tokko waaqayyoon galateeffadha isiniin jechuu barbaada isin sanuyyuu ijoolleen biyyaan baa jirtanii waan addaa tokko waanan takka jechuun gadda yoo ta'es waan galateeffadhu tokko keessa firasiniin jedheera yeroo darbe nagaadhayyuu ana biraa dhufanii nama guddoo jechuun nama haadha mucaan isaanii ala jirti takkaayyuu dhukkubeen beeku yeroo baay'ee akka waggaa sagaliiti kan ishii faana adduma haala deemtee isaa sofnu maal jennu waa'ee jireenyaa waan fedhe guyyaa kanatti 50 wal dubbifna garuu guyyaa tokko dhukkubee maazariin alaaleetti beektu mi'a bitee geessu ayyaana dhaqee ilaalu video laalchisee itti dubbisu gaafa ayyaana geessee yookaan immoo online achitti wifi ni hojjetu qeesaanii as fidee fa'ii itti dubbisu kana malee guyyaa tokko dhukkubee sin dhageenye nama baay'ee gaarii guutuudhas jechuun dhibeen wanta nan qaba jedhanii dhukkubsatan illee hin jiru yeroo baay'ee ishiidhaaf sirumaarra yaadu jechuudha yoom galtii yoom biyya namaa dhiistee galtii minaamne isa jedhan yeroo darbanaayuu dhufanii waa baqa nafaana isaanii minaamna galanii torban lama saatti hin nukkubaa ettee natti himte hin nukkubaa kadhata geessanii naan jette okay akkuma salphaatti bilbilee fi gaafannaan homaan jedhu jedhanii isaanumti bilbila isaatiin na dubbisanii sana booda iddoo kadhataa sanaa galchee ammas mana kadhata iddoo biraa geessanii kadhatanii fideedhanii booddee torbanum keessatti jechuudha itti muddee haala laalanii keessaa namni firaa bilbileef namni waaqa jaalatu bilbilee fi koo galii jedhanii ila yoo si heeyyamame galii jedhanii so torban saatti sanbata guddaa isaa kan sagantaa geessanii deebisanii baakaasaa sagantaa geessanii torban isaa kootu galii jedhaniini gaafa sanbata guddaa isaatti manii jechuudha sana booda baakaa jara gaafattee waa wixa duraa baakaa jara gaafattee dhugaa waaqayyo isiniin jedha kamsiitti tikeetti kutanii fi as ergan jechuudha kamsii dhufte jimaata haadha bira geesse torban saatti haati duute jechuudha iski gidduu kanatti jaalala waan ishii jaalatu laalame gidduu kanatti jechuudha yeroo tokko miidhamuun otoo jiru garuu keessatti faayidaan waaqayyoon nu gargaaru akka jiru beeka osoo achi taatee duute maal godhu hubadhaame osuma itti manii jarri garaa laafanii fi guyyaa lama keessatti ita duraa taasoftee baakaa taasoftee kamisatti kutaniif tikeetti otoo didanii hoo otoo achi ta'ee hoo amma haati kun asitti duute torban tokko bira teesse as qabdee achi qabdee mana kimis geessite ergasii jechuudha mana kimii torbansa jimaata dhuftee wixa duraasaa mana kimii geessite baakaa wajjin oolte galanii jechuudha qidaamee saatii kana boodammoo itti ka'ee mana kimii geessanii galgala isaa du'anii jechuudha kana laala kana jechuun otoo achi jiraatte otoo jarri kun garaa laafuu fi baatanii otoo dhufuu baatte madaa akkamiiti waan inni jaalata jechuudha ija ishii na laallatte awwaaluu jechuun iski minum nagar baqa eenyuyyuu hin du'a eenyuyyuu hin bada ilaaltee waan gaggeeffatte baay'ee miti otoo achi ta'ee garuu yaa madaasaa dhugaa waaqayyo isiniin jedha kanaaf yeroo tokko miidhamuun keessa waaqayyoon nama jaalatu argitanii jarroo guyyaa 3 keessatti tikeetti kutuufiin yaa baay'ee bira hojjette nama gaarummaadhaan qulqullummaadhaan bira hojjette waan ta'eef umaayyoo amma kanaa jechuudha innaa karaa tokko gaddinatti dhagahamu garuu karaa tokko nan gammade osoo jashiin argin osoo hawwaalamte achi teessee tota ila dhugaa waaqayyo sitti ma gaafa dhuftu mangaagashin akkana maali isiniin jedha na suuraa namaan agarsiisu jechuudha akkana jedha akkana dhaqeeraan ilaalee garuu
gaafa qidaamee galgala du'an jedhanii sanbata guddaadhaan birmachuu kina nama kaballa achi godhas keessa jira. Yoonet booyi deebi'ee taa'ee naan ishiilaan otoo achitti dhageessee maal gootii maal taati. Indoo yeroo baay'ee sinittan kaasabee ani haati koo yeroo duutee saaxeenti galchanii as deebisan ani hin argine fuudhanii mana kimii geessanii achumatti saaxeenti galchanii achumatti maal godhan tollutti deebisan waan ta'eef madaansaa baay'ee ulfaata. Bartanii ijaan ilaalanii garuu waan hundumaa gochuun bakka garaa kurtaba yeroo namni fuuldura saaxeen keessa kaa'ee maal godhee jedhu bakka garaa murattaa jechuudha. Innaa bicha na keessaan ba'ama yeroo baay'ee lachuun qabu miti garuu caalchisee isheen irra yaadadhaanii haadha koo jechuudha. Maaliif hin argine kan abbaa kooti garuu toon arguu toon ilaaluun waan hundumaa raawwanne jechuudha. So akkam garaan waaqnumti shi jaalataadha bakka kan nagarraa. Innaa kanaaf inni jedhee yeroo ilaalu bakka mangaaga ishii dhugaa waaqa akkatti warra kooti. Guyyaa tokkitti keessatti qidaamee galgala du'an jedhanii sanbata guddaan dhaqee jechuudha. Birmachuudhaan yeroodhaan. Innaa baay'ee tokko nama dinqa dhugaa waaqa otoo achi ta'e lubbuun yoo duute oo. Innaa lubbuu otoo ta'e maal godhu jechuun otoo achitti lubbuun ishii keessa naasuun kun akkana ishii godhe haa otoo argituu biratti akkana taate otoo achitti taate lubbuu otoo darbite maal ta'a. Bakka yoo nabicha hundumaafuun kadhadhe biyya Oromaatti wanti tokko fira sachaan isinitti hin dhageessisin du'aa jechuudha. Fira sachaan nama waan taataniif isinitti dhagahama yeroo hunda. Bakka du'a jechuun bakka namni lammata deebi'ee waliin arginedha. Nama kana kini keessa madaa'ee yookiin immoo gara laafummaa qabatu baay'ee miidhama du'aa fagootti dhaga'u jechuudha. Innaa kanaaf hin badee waaqayyoon yeroo hundumaa immoo isin kadhadhaa asna teessise biyyaan baana teessise indoo guyyaa tokko akkatti ilaaltanii yoo isin biraa deeman wayyaa jechuudha. Kan kadhachuu qabdan immoo bakka biyyaan baa biyya namaatti waata tokko na dhageessisiin. Bakka nama du'u fira kee keessa haadha kee keessa haadha keessa. Dhugaan isiniin jedha amma feetan wal jibbitan amma feetan wal loltan illee rigi duraan walitti mufattan yoo nabicha bakka baay'ee in ulfaataa jechuudha. Innaa asuma waaqayyoon nama tokko nama biyyaan baa dadhabbii keessa jiru boo'illee akkatatti baafatu amma to'achi taate boo'ata hojjatti malee utuu jirru kun garaa laafuu fi baatanii as erguu baatanii boo'ata hojjatti akkamitti sanarraafti. Boo'ata hojjatti nama taa'e boo'in kan jedhu argitanii haaraaf hin jiru. Kanaaf waaqayyoon kadhadhaa yeroo hundumaa waaqayyoon waata tokko waan akkanaa isin dhageessisin yoo isin dhageessimu akka kanaa garaa isiniif haa laaffisu. Ani dhugaan qallaal hin gammanne bakka jechuun tokkoffaa jarri garaa laafanii guyyaa 2-3 keessatti akka biyya galtu gochuu. Sadaffaa dhuftee torbanitti otoo xinnoo turanii qoyin dhuftaa jedhaniini garaa kutatanii koottu laalimee haadha koo meettuu dhiisi koottu jedhaniini kana jechuun dhukkubsachuun haadha kanaa torbee 2 qofa dhugaa waaqayyo isiniif akka kadhaa jechuudha. Innaa tootu rimaan jedhanii akka nama tokkotti karaa ta'een amma obboloonni kootu galiin jenneen dhugaan isin jedha. Nama xiqqoo daa'imatu isaan kan dhoksanii waan jedhan dubbatan jedhanii fa'i bilbilaan fa'itti dubbisu. Anumtillee rikardi godheen galimee bakka akkasitti garaatti murii jiraan jedheen rikardi godheen balleessa. Maaliif yoo waan ta'e argite naan jetti duraan waan itti dhaqee ilaaluuf haadha kana waan waa'ee isaanii siraatan itti muuf har'as nan dhositu. Bakka jettee yoo waan ta'e walitti beektaa taati jedhee galimee bakka yoo si yayyamaniin jedhee waan ta'e argite naan jetti jedhee fa'i sodaachaa ture. Nama caaxibtootu gali koottu jetteen dhugaa waaqa bilbilanii haasofsiisanii qaanii gali koottu laali jette. Haa jettee qabatte ishiin immoo nama sirriitti waa hubatudha. Bakka sana booda wanti badee nattaafu naan jette. Wanti badee nattaafu maarta naan jette. Bakka bichaa hin taa'anii karaa ta'een hin deema qilleensa irra malee naan jette. Na bakka tasgabbaa'ii kadhadhu aari'aan jalattis eenyuun jedhiniiti bakka isuma qurxii itti miin jedheeni itti himtee bakka nagaadhaan dhuftee torbee tokko jaan ilaalte. Torbee tokko amma dhukkubsatan hin argine torbee tokko jaan ilaalte gaarummaadhaan immoo awwaallatte jechuudha. Kunuu carraadha jechuudha. Innaa yeroo tokko waaqayyoon nama hin jaalata jedheen yaada maaliif baay'ee namaati kan himimmaan akkaataa boo'etti baafatudha otoo hojjetu. Otoo mana nama xaragu bu'a waa'ee haadha isaatii.
achi haadha awwaalu asii mana namaa xaragaabbu achi abbaa awwaalu asii shunti beetii namaa dhiqa rakkin akkas nama godha garuu waaqayyo yeroo garaa isin laaffisu akka kanaati isin dhageessisin hin raawwatin waan akkanaati yoo raawwate immoo waaqayyoon akkanatti laphee namaa isin yaa tuqu jechuu barbaade kanaaf viidiyoodhaan isin deebi'aa kanaaf hanbatee torbee kana isinin jechuu barbaada yaada qabdannaa barreessaa dhiifama baduu kootii fi channel akkummoo subscribe godhaa maatii koo ta'aa isinin jechuu jaaladha.